Satti nageenyi dhabamuu fi namoonni hidhannoo hin qabne ajjeesamuun maaliif daddabalee mul'ate? Kanarratti hayyoota haala naannoo sanaatti dhiyeenya qaban lama dubbisnee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara soraattan sin dabarsa. Babarootoolee Ansoora Alakeeti. Akka itti gaafatamaan guddaa waraana Itoophiyaa Itamaa Joor Biraanuu Juulaa jedhetti waraana Itoophiyaa seera kabachiisuuf bahe mata waraanaa cufattuu moo'utti jira. Akka jechi itti gaafatamaa waraana Itoophiyaatti waraanni Itoophiyaa Tigraay gama dhihaa Danshaa Bakorii haga Adigoos Hadi Hagaraay Hadi Guzmaan cabse seeneetiin arda Shiraaroo to'ate. Tigraay gama kibbaatti ammoo Waajaa haga Koron fudhateetiin durma deemuu jira jedhan. Tigraay gama Bahaallee Carcar Mehoone raayyaaf qobboo fudhateetiin dahoo dhagaallee caccabsee jedhu. Gamhaaniin ammoo akka bulchiinsi labsii muddamsuu jedhetti gareen Waatfaani misooma hedduu balleessuu jiran naannoo isaanii keessa. Karaa Maqaleen dhaqan irraa riqaa gugurdaa 4 cabsan Shiree Faksumilleetti karaa asfaaltii qotanii boolla tolchaniidhan. Gamhaaniin ammoo tarkaanfiin mootummaan garee Waat irratti fudhateeni. Ibsee bisaaniif bilbilii 7-2 dhaabatalleen akka warri lafa jedheedhanitti amma dhaayyuu deebi'anii jedha Mesfiin Arraagee oduu achi ergeen. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo waraanii TPLF lol biyya alaallee wal qabsiisuu fi torbaan darbe keessa Eertiraa loluun waan ta'uu qabaatii miti jedheetiin morme. Tarmaafuyyoo akka TPLF fi bulchoota Itoophiyaa muddamsuu tana dhaabaniitiin naga deebisanii nama nagaalleetti isaan gaafannaa jedhe Tiwiitar irratti kalee barreesse. Embasiin Ameerikaa Itoophiyaa jirulleen kalee ibsi Tiwiitar irratti baaseen sochii waraana naannoo Tigraayitti jiraniin intarneetiif bilbilii cite hin deebinee jedheeti. Embasiin Ameerikaa tokkummaa mootummootallee dabalateetiin yoo danda'am lammii isaa achi baasu ta'uu baannaan ammoo fulmu jiranitti akka ufeegan gaafate itti dhaame. UK'tti ministeerii Hajaa Alaa Afrikaa James Dadridge ergaa Tiwiitarii kalee barreesseen akka muddamsuun Itoophiyaa keessa jirtu ariitiin dhaabattu gaafate. Waraan torban dabre Eertiraan lolan jedhee fi jeequmsi Itoophiyaa keessa jiruuni siniifu jedhaniiti naga namaallee tissuu malanii jedha. Dhaabbilee qarqaarsaa waliin ta'aniitiin jara waraana baqata kan qarqaaruuf itti jirraa jedha ministeerri kunin. Bulchiinsa naannoo Hararii dhimma waraanaatiif galmee seer malee horii walitti guuran qabe warra tanaan shakkan 14 mana murtii dhiyeessee jedha. Akka addis chokkolootuu achi ergeen jedhetti warri tanaan shakkame qabame waraana biyya kaduriifa. Akka taanaan itti gaafatamaa poolisii aanaa Komaander Naasir Badir jedhetti warra qabam keessa sadarkaa waraanaatti haga koloneelii gaafaatti keessa jira. Jara kana uummatatti odeeffannoo poolisii kennee qabanii jedha. Waan jara kanarra shakkanii qaban keessa raadoonii waraanaatii fi ministeerii waraanaa fayyadaman. Warra qabam keessaa hagi tokko maraata of fakkeessee qabanii jedha uummatni naannoo isaa akka eegatu gaafannaa jedhe itti gaafatamaan kunan. Itoophiyaatti namee dhiyoo tana bulchiinsi naannoo Tigraayiif yeroof jedhaniitiin filan Dr. Muluu Neggaa hojiin isaa taqara bulchiinsir deebi'aniiti jaaruu jedheetiin VOA'tti. Dr. Muluu seermaan maarii federeeshiniitiin filanii jedhe akka jechaa Dr. Muluutti chaartariin haara'ee naannoon bulchanillee yaayyuu qophoofte. Eegii hojii mootummaan ammaan tan itti jiru kan tun dhumatte hojiirra ooltee jedhee jedhe Iskindar Fireew ka oduu tan nu erge. Waldhabdiyoo tana mootummaa naannoo kibbaa gara konsoo keessa dhalatteene nama 15tti tana lubbuu dhabee jedhe. Itti gaafatamaan biiroo nagaa naannoo suni obbo Alemaayyoo Baawudee waan rakkoo tana qorachuu jiranii jedhee jedha. Yoonataan Zebdiyoos oduu achi ergeen yaalannee nutti. Bulchiisa naannoo kibbaa godina Koonsoo aanaa Daraashee Aleenaa fi Amaaroo gandeen Buniitii fi Gomaayidee akkasumas magaalaa Saganii fi naannoo isheetti qabeenya uumamaa irratti walitti bu'iinsi waggoota dheeraaf gaggeeffamaa lubbuu namaa galaafataa ture sun ammas itti fufee jira. Godina Koonsoo fi aanaa addaa Aalee gidduu ganda Koolmee keessatti irra deebi'uun walitti bu'iinsa uumameen namni 3 ajjeefamanii kanneen biroon madaa'u ijaan arginee irraa kanneen jedhan VOA'f ibsanii jiru. Nagaa eega dhabnee kabubbulle ta'uus xumurri tokko ittiin kennamne jechuudhaan jiraattonni mootummaa bulchiisa naannoo sanaa fi kan gandeen isaanii komatu. Gama kaaniin magaalaa Saganiif naannoo isheetti haleellaan gaggeeffamaa jira jedhameen namni siviiliin 12 ajjeefamaniiru. Hidhattoota naannoo fi kan Onag Shaneetu harka keessaa qaba jechuun jiraattonni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbataniiru. Itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa ka bulchiisa naannoo kibbaa obbo Alamaayyoo Baawudee walitti bu'iinsi jiraachuu mirkaneessanii naannoo tasgabbeessaa fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa qorataa jirraa jedhaniiru. Baatii 5 dura aanaa addaa Aallee fi godina Koonsoo gidduutti abbummaa lafaa irratti gaaffii ka'ee hordofee walitti bu'iinsa uumameen namoonni 25 caalaan ajjeefamuu fi abbaa warraa kumaan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaanuuf dirqamuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Yoonataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Akka warri lafaa jedhutti
Rakkoon Binishaangul keessaa kaanamii irratti lubbuu dhabuu fi jiru ammallee fala hin arganne. Warri lafaa bulchiinsa iyyuu tanaan himata. Bulchiinsa ammaa ammoo caasaa bulchiinsa haaraa ijaaramuu jira jedhe. Guyyaa lamaan durallee takka warri lafaa jedhutti nam sadii tanaan lubbuu dhabna. Rakkoon dhiyoo tana nama gara 40 dhiyaatan irratti fixanillee fala hin arganne jedhee jedhe. Arrallee akkuma kanaa jedhu warri lafaa. Bulchiinsi ammaa ammoo ergamtoota dhihaatitti akka nam fixuu jira jedhe. Suni itti gaafatamaan biiroo nagaa naannoo suni Gaashuu Dhugaas. Dubbiin dhiyaattuun dhiyootti dhumattii fi jedhee jette Asteer Misgaanaa oduu tanachi ergite. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo Joorjiyaa dhaqeetiin bulchoota biyyisuuniitiin Tibiliis keessatti wal mari'ate. Walabummaa Joorjiyaa akka deeggaruu fi demokiraasii biyyisuunillee jabeessuuf mirkaneesseef. Pompeeyoon biyyoota jaalleewwan Ameerikaa, Awurooppaa fi jidduu galbahaa jiran jedhetti imaltuu dhaquu jira. Pireezidaantii Joorjiyaatiif muummee ministeera biyyisuunillee wal mari'achuuf karoora qaba. Ameerikaan Joorjiyaa gargaaruun dhiiftuu jedhe. Keessattuu yoo Raashiyaan ukkaamsiteetiin biyyitan irtaa'uu jirtutti jedha. Kutaa Joorjiyaa lama Saawuz Oseetaa fi Akaaziyaa ganna 12 dura Raashiyaan irrumaan fudhatteetiin amma harka qabdi. Pompeeyoon achumaan Israa'elillee dabreetiin muummee ministeera biyyisuunillee wal mari'ata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleellee itti gaafatamtoota mootummaa keessaa tokko hojii irra buuse. Namni hojii irra buusan kun daayirektara caasaa nagaatii fi to'annoo nagaa caasaa nagaa elektirooniksiiti Christopher Krebs. Namni kun filannoo Ameerikaa irratti dubbii dhara dubbatee jedhanii hojii irra buusan. Krebsiin kun filannoon Ameerikaa tabarana pireezidaanti Tiraamp jedhsuun hin taane hin hatamne wanni waliin dhaamellee hin jirtu jedheetiin dubbate. Namni hojii irra buusan kun dhuga jenne ammallee sunum jenna borillee sunum jennaa jedheetiin Tiwiiterii irratti barreessa. Pireezidaanti Tiraamp filannoon Ameerikaa tabarana waan seera filannoon guutiin hedduu qabna seetaan ammoo seeraan gaafannaa jedheetiin marroo hedduu Tiwiiterii irratti barreessuu jira. Joo Baayiden namni filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa mo'ate jedhanii labsanii fi bulchiinsaaf of qopheessuu jira. Waan nagaa biyya irraalleetti kalee odeeffannoo mootummaa irraa argate. Dhaabbilee mootummaatiin wal mari'ate. Baayiden sila ammatti mootummaa yayyabachuuf bajet argateetiin waan hedduu qopheeffachuuf eegachuu jira. Bulchiinsilleen hojii mootummaa ittaanu kennuufi sila ammatti waan hedduu mallatteessee qopheessuuf malee jedhe. Obomboleettiin Awutaa jedhani ardii Seentiraal Ameerikaa irra maruu jirtu taanii xiqqoo miil cabsattulle ammaan tanallee Nikaraagwaatti bubbeef lolaatti gadhiisuma jirti. Hagee dalakanii qofatti akka dhaabii to'annoo qilleensa Ameerikaa Maayaamii jiru jedhutti Awutaan sa'aatiitti kiiloomeetirii 65 ceetee Honduuraasuu dabarte. Obomboleettiin tun edan qof bisaan laf kiiloomeetirii 7 haga kiiloomeetirii 20 gahan lafa gallakkisu jedhanii eeguu jiran warri dhaab qilleensaa. Haa taatu ammoo miil cabsachaa deemuu jirti. Bubbeen bubbiftuun tun Khaleefaa sa'aatiitti kiiloomeetirii 210 caali ceetee Nikaraagwaa geette. Adoo sun hin beekanu humni dabalatteetiin sa'aatiitti kiiloomeetirii 250 ceeteetiin sadarkaa shaneessoo argeetti. Waan itti qajeelti garballee gargaggalcha biyyatti facaafti. Yoo akkan ceetu kana. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan eega jalqabame torban lamaan guutii waraansi naannoo Tigraayitti geggeessamaa jiru dhiibbaan inni biyyoota ollaa sanaa akka Sudaan, Eertiraa fi Somaaliyaa keessatti fidu dabalaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf Naayiroobii irraa erge tujubeetu dhiyeessa. Loltoonni mootummaa Itiyoophiyaa lola torban lamaa booda magaalaa Maqalee irraa fageenya kiiloomeetira 120 irra kan jirtu magaalaa Alammaaxaa to'annaa jala oolchan. Mustafaa Alii hayyuu dhimma nageenyaa ka gaanfa Afrikaati. Alammaaxaa to'atuyyuu mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa yeroo dheeraatu isa eeggataa jedhan. Alii Act 1 Translation. Kun Itiyoophiyaan fuula duratti tarkaanfataa bakka itti dabalaa qabachuu akka dandeessu mul'isa. Garuu yeroon isaa ulfaataadha. Waraansi kun tarii riphxee loltummaa ulfaataa finiine kan Iwahaatiin fonqolchuuf ulfaataa ta'etti jijjiiramuu malaa jedhan. Loltoonni Tigraay maadhee waraanaa raayyaa ittisaa irratti haleellaa raawwatan erga jedhamee booda baatii kana keessa loltoonni mootummaa Itiyoophiyaa loltoota mootummaa naannoo Tigraayiif amanamoo ta'an irratti haleellaa oofan. Waraansichi duruu siiviilonni 20,000 ol ta'an nageenya isaaniif sodaatanii gara Sudaanitti akka baqatan gochuunsaa rakkinni namoomaa naannoo sanaa hammaataa deemu mul'isa. Guyyoota dhiyoo as waraansichi hammaatee jira. Pireezidaantiin naannoo sanaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humnoonni isaanii haleellaa misaayilaa Eertiraa irratti raawwachuu isaanii ibsanii haleellaan itti dabalaa akka jiraatullee akeekkachiisan. Tigraay Eertiraan nu waraanuuf loltoota ishee nutti ergitee himannaa jedhu Eertiraan ni haalte. Aliin akka jedhanitti hirmaannaan Eertiraa mootummaan Itiyoophiyaa waraansa sana injifachuuf carraa qabu ni cimsa. Alii Act 2. Waraansichi du'atti dabalaa akka jiraatu ka saaxilu yoo ta'u walitti bu'iinsa kanaanis baqattoota hedduu jiraata. Eertiraan seenuun humnoonni Eertiraa teessuma lafa sanaa beekuun isaanii Abiy Ahmed akka irra aanu godha. Sababiinsaa martinuun isaanii Tigrootaa jedhan. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed dilbata darbe akka jedhanitti humnoonni isaanii
lola kana dura dhaabbachuu akka danda'aniif deeggarsa biyya kabiroo akka hin barbaachifne tuqan. Guyyoota dhiyoo as lola waraanaa tasgabbeessuu akka gargaaraniif loltoota Somaaliyaa keessa turan hanga tokko gamasii baasaniiru. Tarkaanfiin kun immoo Somaaliyaarra dhiibbaa hamaa kaa'uu malaa jechuudhaan dhaaba rakkoo addunyaa qoratu ICG'tti daayirektarri sagantaa Afrikaa Koonfart Dhiiroo beeksisaniiru. Dhiiroo Act. Kun keessumaa innaa Somaaliyaan filannoo paarlaamaaf pirezidaantiif qophaa'aa jirtuuf muummicha ministeeraa Itoophiyaaf pirezidaantii Somaaliyaa Mohammad Abdullaahi Farmaajoo gidduu hariiroo cimaan waan jiruuf Somaaliyaa balaarra buusuu mala. Dhimmi akkaan yaaddessaan yeroo ammaa kan nageenyi ishee laaffataa ta'e Sudaaniif Somaaliyaan immoo innaa filannootti deemaa jirtutti maal ta'uuf akka jiru jedhan. Biyyoota uffee Saharaa gad jiraniif xiinxalaatti kan nagaa akka ta'an Toomaas Marfii gama isaaniin walitti bu'insichi haala nageenya biyya keessaaf rakkisaa ta'a jedhan. Marfii Act. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Somaaliyaa fi naannoo uummattoota kibbaa keessa walitti bu'insa bal'aan kan jiru yoo ta'u, raayyaan ittisaas sana to'achuuf yookaan keessumaa humnoonni nagaa eegumsa naannoo sana gochuu sadarkaan dandeenye irra jira. Mootummaan federaalaa yeroo ammaa naannoo Tigraay waliin waraansarra jiraachuun dandeettii jiruuf daran rakkisaa akka ta'uuf Abiy loltoota Somaaliyaatti bobbaasuu ilaalchisee murtii cimaa akka murteessan dirqisiisa. Kun immoo Amisoom haa ta'u kabiroof jechuudha jedhan. Amisoom gurmuu gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaati. Yuunaayitid Isteets tokkummaa mootummootaaf humnootiin addunyaa martinuu lolli dhaabatee tattaaffiin araarteessummaa akka jalqabamu gaafatan. Mootummaan federaalaa garuu hoogganoota naannoo waliin marii kamiinuu akka hin geggeessine waan ibseef kun hanga ammaatti hin milkoofne. Yeroo lakkoobsi namoota COVID-19 qabamanii Yuunaayitid Isteets keessatti baay'ee dabalaa jirutti kasilaa vaayirasichaan baay'ee miidhamti jedhamtee tilmaamamte ardii Afrikaa keessatti hagi lakkoobsichi dabale xiqqaadha. Miseensa gurmuu hojii dhimma vaayirasii kan White House Dr. Anthony Fauci fi Daayirektara Waaltaa To'annaa fi Ittisa Dhukkubootaa Dr. John Nkengasong dabalee ogeeyyiin fayyaa dhukkuba daddabraa kanarraa naannoleen addunyaa adda addaa maal akka barate torban kana keessa walga'anii mari'achuuf jiran. Gabaasaanii Paawul Johannesburg irraa ergite jaalanneetu dhiyeessa. Masriin yeroo jalqabaaf nama vaayirasii kooroonaan qabame qabaachuu ishee baatii guraandhala keessa bartee aangawoonni eegumsa fayyaa uummataa kan Afrikaa gara tarkaanfii fudhachuutti qajeelan. Torban tokko booda kan biyyoota 55 miseensummaan qabatee jiru gamtaa Afrikaa irraa hayyoonni Finfinnee keessatti walga'uun karoora qaban dhiyeessan. Baatii 9 booda hoogganaan tajaajila fayyaa kan sadarkaa olaanaa deebiin qindoominaan kenname weerara dhukkuba ardii Afrikaa keessaa hamaadha jedhame kooroonaa irraa lubbuu namootaa oolchuu danda'eera. Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman miliyoona 1.9 yoo ta'an kunis isa silaa ni dhaqqaba jedhameerra xiqqaadha. Dr. John Nkengasong waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayirektara ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerara vaayirasii kooroonaa kana ittisuu ardiin Afrikaa akka danda'u mirkaneessinee jedhan. The key unifying leadership of the continent very early on in February has been a very critical factor in. Dhimmi ijoon hoogganoota ardii Afrikaa dursinee baatii guraandhala keessa tokkummaan akka karoorfatan gochuu keenyatu vaayirasiin kooroonaa akka hin facaane ittisuu irratti gargaare. Baatii bitootessa jalqabatti ituu waan hundumaa hin cufne ta'e fakkeenyaaf akka Afrikaa kibbaa kan guyyaa 2 lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ni dabala ture. Wanni Afrikaa kibbaa mudate akkanatti fakkaatutti weerara sahamaadha jedhaniiru. Dr. Nkengasong akka dubbatanitti dhukkubi kun michummaan irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e agarsiisee jira. Walta'uun qindaa'anii hojjechuun faca'ina vaayirasii kooroonaa to'achuuf barbaachisaadha jedhan. Dhaabbata biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets kan dhukkuboota alerjiif daariqaa kan hoogganan Anthony Fauci kan weerara vaayirasii kooroonaan akka hamaatti miidhame Yuunaayitid Isteetsii jedhan. Wiixata darbe konfirensii gama viidiyoon gaggeeffame kan hayyoota eegumsa fayyaa irratti kana dubbatan Fauciin vaayirasii kana ittisuuf qabxiilee 5 hordofamuu qaban tarreessan. Afaaniif funyaana guuguu, walirraa fageenya meetira 2 qabaachuu, lafa namni walitti qabame irraa fagaachuu, mana keessatti walitti qabamuu mannaa alatti gochuu fi yeroo yerootti harka dhiqachuu akka ta'e dubbatan. If those 5
public health measures were adhered to universally and consistently over the country, it is clear. Qabxiilee shanan kana hojiirra oolchuun kunis sadarkaa addunyaatti akkasumas biyyoota keessatti haala dhaabbataan hojiirra oolaan akkuma muuxannoo darban kan biyyootaarraa argannetti ituu biyya keenya keessatti hojiirra oolchineerra ta'e weerarri yeroo ammaa akkaan dabale kan hin arginu turree jedhaniiru. Kutaalee Yuunaayitid Isteets hanga tokko keessatti hoogganoonni siyaasaa tarkaanfilee kana fudhatanii jiru. Kutaalee kanneen biroo keessatti immoo barbaachisummaan haguuggii fuulaaf funyaanii yookaan maaskii falmiin uumamuun akkasumas uggurri kaa'ame dinagdee miidha jechuun didan. Faawuchiin akka jedhanitti dhumi falmii fi diddaa kana guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 akka hammaatu godhee jedhaniiru. Around June 19th, we had the beginning of a resurgence of cases due to the attempts to so-called reopen the economy. Gara waxabajjii 19tti diinagdee fi biyyattii deebifnee bannaa jedhan yeroo sanatti weerarri kun irra deebi'ee ka'uu eegale. Qajeelfamni hordofamuu qabus akkuma kutaalee biyyattii adda adda ture. Sana booda weerarri deebi'ee ka'uun namoonni gara 70,000 ta'an dhukkuba koovidiin qabaman. San booda lakkoofsi kun gara 40,000tti gadi bu'e yeroo hanga tokkoof. Amma giddugaleessaan 86,000 ol guddateera. Kunis ka torban tokko giddugaleessaan yoo ilaalledhaa jedhan. Mee 80,000 jennu. Baatii keessa jirru sadaasa gaafa 4 guyyaa tokkotti nama 100,000tu qabamee jedhan Faawuchiin. Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins akka jedhutti Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa namoota COVID-19 qabaman miliyoona 11 caalaa akkasumas lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan dhumanii 250,000 ga'ee jira. Gama biraan waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa irraa Dr. Ken Gasong akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa weerarri marsaa biraa dhufuu waan maluuf jecha tarkaanfiin vaayirasicha ittisuu akka barbaachisu dhiibbaa gochaa jiran. Kunis keessumaa Aljeeriyaa, Tuniisiyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti jedhu. There's a very worrying tale is beginning to emerge and we are recording now about 10,000 cases per day. Waan akkaan yaaddessaa ta'etu mul'achuu jalqabe. Yeroo ammaa guyyaatti namoota vaayirasii koronaan qabaman 10,000 galmeessina. Yoo waan tokkoon hojjetamu ta'e ammas ta'e booda weerarri marsaa lammataa nu mudachuu malaa jedhaniiru. Namoonni Afrikaa qaamaan otoo hin taane yaadaan tokko taanaan ardittiin vaayirasii kana injifachuu akka dandeessu addunyaatti agarsiisuuf jirraa jedhu Dr. Ken Gasong. Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessatti nageenyi dhabamuuf ittiin ka'insisaa heerri naannoo sanaa jiraattota saba Benishaangul hin ta'in abbaa lafaa ta'uu dhorkuudhaa jedhu Piroofeesarri Gargaaraan Daamxoo Tasammaa. Ogeessi seeraa obbo Tamasgeen Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsawwan paartiilee garaagaraarraa ba'anirraa kan ka'e saboonni naannichaa keessumaa warri Gumuz lafa isaanii waan dhaban waan itti fakkaatuuf wal dhibdeen uumamaa jedhu. Barsiisaa Daamxoon walitti bu'iinsa kana keessa jiddu seentummaan waan akka jirutti amanu. Obbo Tamasgeen immoo rakkoon kanuma hoogganoota mootummaati jedhu. Dhimmichi furmaata siyaasaa akka barbaadullee dubbatu hayyoonni lameen. Naakoor Malkaatoo Amborraa gabaase. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti baatiiwwan darban muraasa keessatti mootummaan akka jedhutti addi bilisa baasaa uummata Tigraay hidhattoota Gumuz leenjisee maallaqaan gargaareef hidhachiiseen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbaa akka ture kan gabaafamaa ture. Godinni Matakkal labsii yeroo tattamaan bulchiinsa koomaandii poostii jalatti akka bulaa jirtu kan himamus ta'u darbuu lubbuu namoota hin hidhatinii hambisuu hin dandeenye akkasumas buqqaatii irraa isaan baraaruu hin dandeenye jechuudhaan kanneen ceephaan hedduudha. Yeroo tokko tokko bifa sabummaa qabaachuudhaan yeroo biraa immoo haaluma waliigalaatiin lubbuu lammiilee nagaa godina Matakkal keessatti darbaa turee fi rakkoowwan godina Matakkal keessatti uumamaa turaniif sababa isaa maali jechuudhaan hayyoota dubbisnee turre. Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Tasammaa Yuunivarsiitii Dabra Biraanitti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil addunyaati. Ka'umsa rakkoo Matakkalii kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Naannoo Benishaangulitti waa'een heera mootummaa rakkoo isa tokko. Heera naannoo Benishaangul tumamerraa sabootni naannichaa 5 abbootii qabeenyaa lafaa akka ta'an yommuu eeyyamu, Amaaraaf sabootni kanneen biroo naannoo Benishaangul keessa jiraatan garuu mirga abbummaa lafaa dhorkatamuun cal'isaniima akka jiraatan kan eeyyamu.
Yoo mirgi abbaa lafaa hin mirkanaa'u ta'e bakka bu'umsi hawaasa keessatti qabaatu gaaffii keessa seenaa jechuudha. Yeroo gochaatti seenamu ammoo ajjeechaaf buqqaatiinis jiraachuu malaa jechuudha jedhan. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Tamasgan Gammachuu gama isaaniitiin ka'umsa rakkoo godina Matakkal keessaa ilaalchisuun yeroo dubbatan akkas jedhu. Bira jiru ammayyuu muddama guddaatu jira. Gara bakka tokkotti uummanni buqqa'eetu bakka gandarraa keessumaa gandoota baadiyyaarraa gara magaalaatti buqqa'eetu. Kanaaf ka'umsa jettee fi ka'umsa guddaan ilaalcha siyaasaa dhaaba siyaasaaf garee siyaasaa adda addaatiin ilaalchi siyaasaa kanarratti adeemsifamaa jiru. Walitti bu'iinsa kanaaf gahee guddaa qaba. Keessumaa leetonni karaa gama Amaaraa jiran salirra darbanii Beenishaangul ristii keenya jedhanii yeroo adda addaattu maglachaa adda addaa beeksisa adda addaa babaasaa turanii namoonni kun erga ristii keenya jedhanii akka erga lafa keenya jedhanii lafa kanarraa nu buqqisuuf murteeffatanii ka'anii kan jedhu sodaa guddaa turre jira. Taanaan muummee ministeeraa hidhadhaa fi lola ofirraa lola erga jedheeti mana keenyeen dhumnu kan jedhu baay'inaan dargaggoonni kun gara lagaatti isaan baqatanii gara fincila akkamitti deemanii jiru. Qaamni siyaasaa beeknu jedhamu yeroo adda addaatti maglachaan ni laatu. Mootummaan naannoo Amaaraa karaa kominikeeshinii isaaniitiin jechoonni jedhaa ture jidduu gallee kifeenneen lollaan ni jedhaa ture. Waan Beenishaangul immoo mataa isaa lafti keenya qofaan itti Kwaaraa Yuungaa, Chaarnii Yuungaa bakka adda addaa naannoo Amaaraa bakka tuqanii deebii isaan laataas wal ga'ee muddamni kun aangoota mootummaa dabalatee dhimma kanarratti karaa lafa jalaatti waan hojjetanis uummatatti gad bu'ee uummatarraa immoo gara sabaaf sablammii jeequmsa keessumaa uummata Amaaraa uummata guddisuutti guddaa uumaa jira. Kanaafuu gahee bakka taphataa jira deemna mana. Gama mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziin kan dhagaa turre haleellaa sanaan yookaan ajjeechaa suukanneessaa lammiilee irra gahaa tureen kan miidhamaa ture sabaan tokko miti. Abaluunis kan of keessatti hammate yookaan immoo saboota kanneen biroos kan of keessatti hammatee jedhu. Haleellaa taasifamaa jiru irraa wal dhabdeen jiru isa isin jettan ta'uu maaliin mirkaneeffachuu dandeenya? Oromoon warri Shinaashaa jedhamu Agawuunis Amaaraa dabalatee du'aa jiru. Garuu xiyyeeffannoon yeroo baay'ee irratti taasifamu uummata naannoo Amaaraa fi uummata uummata Amaaraa gidduutti kanan jedhee uummanni Oromoo, uummanni Amaaraa, uummanni Agawaa, uummanni Shinaashaa walitti makamanii jiraatu. Yeroo baay'ee bakka tokkotti isaanii naannoo daangaa Amaaraa kana gidduutti dhiyeenyaan wal keessa kan isaan jiraatanii bakka akkasitti innaa tarkaanfii fudhatamu walumatti jimlaa walumarratti nama isaan irraa adda ta'e irratti kan tarkaanfii fudhatan. Miidhaan garuu innaa tarkaanfiin adda addaa fudhatamu Oromoon keessa hin duune, Shinaashaan hin duune, Agawaan hin duune inni jedhu du'aniiru. Qabatamaanuu hundumti keenyayyuu yeroo dhiyootti sooshaal miidiyaa kanarratti waan ibsaa turreedha. Lammaffaa maaliif kana jedhu rakkinni keessan maal jettee isaanii immoo karaa adda addaatiin qorannoo irratti gootu kan akka deebitti silaatan jechoota achi daddarbatan kana lukkoo kana boodeeffatan kan nutti hafe lafa kana qofaa lafa kanarraa jireenyi isaanii ammoo laaltu hundi baay'inaan bosona irratti hirkataniiti kan jiraatanii waan adda addaa bosona keessaa waan argamuun kan jiraatan hojjetanii qotanii maal godhanii miti. Bosonni kun dhufee kana boodaa jireenyi keenya gara fuudhanii namoota sadanna kan jedhu sodaa guddaa isaan irratti jira. Lammaffaan namoonni akkas jedhan investimentiidhaaf dhaqanii lafa isaarra qubatan lafa kanaa boor referendamii godhaniitu filannoo godhanii gara isaaniitti deeffachuuf irratti hammaan hojjetamaa jira kan jedhu. Kan ammaa inni kun itti bobbaasoo jette jechoota filasiin jedhe gamaa gamanaan aangoonni mootummaan isaan darbatan walitti darbannaa qofaa hin ta'in gara uummata isaaniitti gadi buusanii waan kana mobilaayisu. Inni kan biraan ittaanaa muummee ministeeraaf ministeera dhimma alaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana kan ta'an Dammaqa Mokonnin lammiileen nagaa lubbuu isaanii hidhatanii baraaruu qabu jechuun kan ergaa dabarsanii haala ittiin namootni hubatantu adda malee kaayyoonsaa namootni hidhatanii akka wal fixaniif miti yookaan rakkoon biraa akka dhalatuuf miti kanneen jedhanillee jiru. Sun maal jettu asirratti? Wanta akkasii miidiyaadhaan baay'ee televizyiiniidhaan dubbachuu kee bira tu danda'ame keessaan itti deemtee qaamota gochuu barbaachisu mari'achiiftee akkuma amma godhaa turan sana milishaa leenjii haa ta'u tapha adda addaa godhanii kanaan uummata wajjin mari'atanii kan gochuu qaban. Isaan dhiisiitti namoonni kan bal'aa'onni inni kana keessaa gahee hin qabne jedhamuyyuu jecha gaafasii sirrii akka hin ta'in dubbatameera. Fakkeenyaaf muummee ministeeraa haasaa paarlaamaa keessatti godhanii nu kan barbaannu madooshaa qabatanii gasoo qabatanii jireenya isaanii akka jijjiiran malee kan hidhatanii akka osoo laftitti jedheera. Soosuu akkamatti miti kan darbatame jecha gaafas kaanaa muummee ministeeraa dubbatame sirrii akka hin ta'in ibsuuf jedheen kana fudhate. Hiikoo garaa garaatti laachuuf eenyuufuu banaadha jechinni gaafas darbate. Kanaaf inni sun mataasaa gahee mataasaa qaba jedhee dubbachuu danda'a. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaas ta'e mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz ibsa yeroo garaa garaatti baasaa turaniif rakkoo naannicha keessatti uumamuuf giddu seentummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay hawaatiin kan dheeraa turan kana ilaalchisee obbo Tamasgeen yaada isaanii akkasitti kennanii jiru. Anamma saganaa wajjin amanee fudhachuu na dhiba. Maaliif rakkinni jiru jechoota angootiidhaa fi ibsa jennuu adda addaa karaa dhaabolee siyaasaatti illee siyaasaatti bahuu jedhaa jirra. Otuu kana jennu gara wahaati jechuudhaaf yeroo adda addaatti koo lafti kun kan keenya
keenya riskii keenya kan jedhani dhaaba siyaasaa ABN fi dhaaba siyaasaa aangoota mootummaa naannoo Amaaraa jiran. Karaa biraatiin kana qofaa miti kan keenya Kwaaraanu kan keenya Shaagriinuu kan keenya darbanii kan irra jirani hooggantoota mootummaa naannoo Beenishaangul. So jeequmsaaf kanatu ga'ee godhataa jira. Isaan kun immoo karaa adda addaatiin karaa harka lafa jalaatiin namoota hidhachiisanii waraana kana beeksisaa jiru. Erga jenne Hawaatii wajjin akkam gosa bittaa qabsiisnu namoota kana Hawaattuu qacaree caasaa mootummaa keessa kaa'ee mindaa kafalaa jira. Mootummaa miti mootummaa biyya bulchaa jiru miti. Kanaaf ani inni kun dubbicha lafa harkisaan dhiisuuf waliin gara biraatti qabatan darbu itti gaafatamaa fudhachuu dhabuuf waan jedhamu malee isaan jedhee amanuudhaaf nadudha. Piroofeesar Gargaaraa Daamxoo gama isaaniitiin rakkoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumamuuf harki Hawaat jiraa jedhu. ይህንን ሁኔታ ህወሓት በአግባቡ ኤክስፖርት አድርጎታል። ያውቀዋል። የእርሻና ኢንቨስትመንቶች ሙሉ የመተከል ዞን naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliin Hawaat sirriitti beekaa. Lafootni investimantiitiin qonnaatiin Matakkal keessa turan hundumaa sadarkaa jedhamuu danda'amutti jeneraalotaaf kolonelota Hawaatiin kan to'atamee ture. Yeroo bakki bishaan hidha haaromsa guddichaatti ciisu qulqulleessanis hojii bosona qulqulleessuu sana kan fudhatan jaarmayaa isaanii